Gaanfa Afrikaatti qilleensa ajiraa jedhan Perzdaantiin Itoophiyaa Saahilawarq Zawudee. Perzdaanti Saahilawarq akka jedhanitti naannoon kun nagaaf tasgabbii ilaalchisee dhimmootii furmaatan arganne hedduu qaba garuu beekannaan karaa badhaasa Noobeelii muummicha ministeeraaf kenname naannicha keessatti milkaa'inatti dabalaa argachuuf madda abdiiti jedhan. Perzdaanti Saahilawarq kana ka dubbatan kan Noobeelii nagaa badhaafaman kabajaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif afeerraa arbaataa qopheessan irratti ture. Gabaasaa Iskandar Fireew soraa dhiyeessa. Akka jechi Perzdaantii Itoophiyaatti muummeen ministeera Itoophiyaa akka isaa maletti Finfinneetti bahanii simatan. የአዲስ አበባና የአካባቢዋ ሕዝብ በማለዳ በብዛት በመውጣት Uummat Finfinneetii fi naannoo isii ganamfatee bahee heddatee bahee akka isaa maletti akka nama jabaatti simate muummee ministeera baqulfinnaan nagaan nu galtetti. Tan malee akka jechi Perzdaantii Itoophiyaatti badhaasi kun Itoophiyaa duruu jirtu addunyaa irratti akka dansa barsiise akka Itoophiyaan ol baatee mataa ol qabaatti tolche. Badhaasi kun biyyitii Itoophiyaa jedhamtuun ta durii jirtuu fi biyyitii guddoon tun addunyaa keessatti marroo tokko akka beekamtu badhaasi kun waan hedduu marroo tokkotti nu guuteetti. Tan malee illee badhaasi kun ardii Afrikaa naga dhabdee rakkachaa baate akka qilleensi abdii bubbis tolcheef. የአፍሪካ ቀንድ አብዛኛው ሀገሮች የኛንም ጨምሮ biyyooti Afrikaa gama bahaa biyyiteenallee itti darreetine lafa ganna hedduu asitti ganna kurnya hedduuti asitti naga dhabde guddoo dhibamte. Badhaasi kun ammoo abdii guddoo nu dhufeedha. Simanna kalee galgala mana mootummaa muummee ministeera Itoophiyaa keessatti qopheessan tana bulchoota mootummaa gugurdoo bulchoota paartileetii fi nama hedduutti itti dhufe. Akka ibsanitti Waaltaan daldalaa kun hoteelota beekamoo 4 mana tiyaatiraa manneen nyaataaf suuqileef daldalaawwan kabiroof keessaa qaba. Ijaarsa waaltaa daldalaa kanaaf bu'uura kaa'amuun jalqabamee jira jedhan. Obbo Ermiyaas akka jedhanitti gareen kun magaalaalee gurguddoo Itoophiyaa kanneen biroo keessattis waaltaa daldalaa wal fakkaatu banuuf karoorseera jedhan jedha Yoonaatan Zabdiyoos Hawaasaarraa. Koreen murtii seeraa mana marii bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi keeyata 2 kan qorannaa aangoorraa kaasuu Perzdaanti Tiraamp 2 har'a raggaasisuudhaan manni marii hanga jalqaba torban dhuftutti sagalee akka kennu beeksisee jira. Miseensonni koree kanaa kan mirkaneesse sa'aatilee 14 falmii erga geggeessee booda keeyata 2 Tiraamp aangoo isaatti seeraan ala fayyadaman qorannaa mana maree geggeessamuu danqan ka jedhu ta'uu sagalee 23-17 raggaasifame. Gabaasaa guutuu soraa dhiyeessa. Halkaniif guyyaa lama walirra oolan sa'aatii 14 wal falman koree seerman marii Ameerikaatti waan Perzdaanti Tiraampiin himatan irratti akkan wal falmaa ba'e. Abuse of power or quid pro quo, bribery. Call it whatever your focus. Itti gaafama kennaniif hagaan dabre jettumoo tanaaf tan tolchi jettumoo gumboo nyaati jettumoo waan feetan jedha wanni dhugaa hin qabne jedhan jedhe Gay Rachler miseensi mana marii Ameerikaa godina Pennsylvaniaatti filatan. Sheila Jackson Lee immoo miseensi mana marii Ameerikaa paartii Democrat ka godina Texas filan. President Trump is before this committee in articles of impeachment for his own behavior, for his desire to President Trump amalaaf adaab isaatti koree mana marii Ameerikaa kan durattiin dhufu waan inni horii ummataa tolchetti asiin dhufu hujii ummatiitti kennat seer malee hojjeteeni dubbii cabsee seer cabsee tanatti asiin dhufe. Hujii ummatiitti kennat deen tolfate tanatti asiin dhufe filannoo dhuftu keessatti nam isaan dorgoom dharaan mo'achuuf maqaballees tanatti asiin dhufeetti. Koreen mana marii Ameerikaa paartii Demokiraatii fi Rippaabilikaan akkan wal faltamii tokko kennite. Horii sun ammoo fulbaan dabre keessa Perzdaanti Tiraamp gallakkise. Eega ammoo waan gaafatirraa dhabee jennaan mootummaa sunii horii gadi dhiisee diidee jedhan. Senetii Ameerikaatti ammoo harka guddaan nam dubbiin tun armaachi Perzdaantiin himatan kunini armaachi gara mana marii Ameerikaa miseensa 435 qabuutti dabarte. Achiin duubatti ammoo senetii Ameerikaatti ilaala. Tiraampi fi Rippaabilikaan waan himataniin kan cufaa yaa mormatan. Senetii hagi guddaan paartii Rippaabilikaan yookaan ammoo paartii Tiraamfaat harka qaba. Mana marii Ameerikaa hagi guddaan ammoo paartii Demokiraat harki jira. Muummichi ministeeraa Biriteen Booris Joonsaniif paartiin isaanii safuutti cichu mana maree bakka bu'ootaa biyyattii keessa ka jiru barcuma 650 keessa irra hedduu injifatanii jiran. Filannoon waliigalaa geggeessameen kanneen safuutti cichan injifachuun Biriteen miseensummaa gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf waggaa 3 dura murtii uummataa murteessiteen yeroo dheeraaf eegamaa ka ture abbaa ba'uun kun furmaata dhumaa argataa jedhamee tilmaamama. Kanneen safuutti cichan barcuma 362 argataniiru. Labour Paartiin barcuma 203, paartiin biyyoolessaa Scotland 48 kan Dimokiraatota yaada madaalawaa qaban Liberaal immoo barcuma 11 argataniiru. Duulli filannoo Joonsan Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uun
xumura haa argatu dhaadannoo jedhu irratti kafuulleeffate ta'uu ture. Afgaanistaan waliin ka geggeessamu marii araaraa jaarsa ijoo kan ta'an Zalmee Halizaad har'a Paakistaaniin daawwataniiru. Taalibaan waliin Qaataar keessatti geggeessamaa akka ture marii araaraa addaan kutanii borumtaasaa ture gara Paakistaanitti kaqate. Halizaad ministirii dhimma alaa Paakistaan Sheeh Mahmuud Salkan lubbuun barataa tokko qaamammaa fi eenyummaan isaa hin beekamiiniin dabruu Perzdaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa beeksisanii jiru. Barattoonni kabiroon lama madaa'uu ka dubbatan hoogganaan yuunivarsiitichaa yakka kanaan wal qabatee namoonni lama shakkiin qabamanii jiru jedhu. Naakoor Malkaatu Amborraa gabaase. Perzdaantii Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hasan Yusuf akka jedhanitti damee Yuunivarsiitii Wallaggaa kan ta'e naannoo kaampaasii Shaambuutti ajjechaan kun barataa tokko irratti kan dhaqqabe. Ajjechaa kana ilaalchises akkas jedhan Dr. Hasan. Walitti bu'iinsa barataa gidduu ajjechuuf nu rakkisa. Barataan qabames hin jiru. Warri miidhames miidhamanii argame malee barataa gidduutti wanti mul'ate wanti ijaan argame walitti bu'iinsi hin turre. Amma kaampaasii keenya kan magaalaa Shaambuurra jiru ijoollee achi barataniin ijoollee sadii irratti akkuma leengadaa sana waraansi cuubeetiin irratti gaggeeffameera. Suni mooraa kaampaasii yuunivarsiitii keessatti taateen sun kan raawwatan kan keessa sa'aatii 9:00 walakkaa naannoo akkasiittidha. Kaampaasiitii ba'anii fageenyatti kan argamu cherchiin Mikaa'el jedhamu tokkotu jira naannoo sana beeksisanii jechuun achitu deemanii tidha gidduu naannooma beeksisanii sana fuulduratti qaamni hin beekamneen achitti ijoollee sadii irratti miidhaa qaqqabsiisedha. Garuu achi keessaatti nam tokko lubbuun darbeera. Lama miidhaa salphaadha sun waan gara gabuu waraanamanii hospitaalatti yaalamanii deebanii ba'aniiru. Namootni lama garuu ajjechaa kanaa fi miidhamuu barattoota lamaanii wajjin wal qabatee shakkiidhaan poolisiidhaan qabamaniiru jedhan. Dilbata darbe Yuunivarsiitii Wallaggaa damee guddicha Naqamteetti argamuttis barattootni sadii qaama eenyummaan isaanii hin beekamneen madaa'anii hospitaala Riferaal Yuunivarsiitichaatti yaalii argachaa jiru jechuun dubbatan Perzdaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hasan. Kana wajjin wal qabatees barattootni shakkamanii turan 20 qabamanii turanii jedha. Waan irratti hin qulqulloofneef barattootni kun gadhiifamaniiru jechuunis kan isaan dubbatan. Yuunivarsiitii Wallaggaattis ta'e dhaabbilee barnoota qoqqoodamiitiin guddaatti jira. Sadarkaa wal jibbisiisuu, diina walitti gochuu suni amma irratti hojjetamee gara nageenyaatti saba kana lamaan walitti araarsuun, walitti fiduun kan wal kabajee walqixxummaatti wajjin jiraachuu danda'u irratti hojii guddaa hojjechuu barbaada. Kaani rakkoon guddaan rakkoo caasaa nageenyaas haa ta'u caasaa nuti birookiraasii amma haala jijjiirama kana keessatti sadarkaa barbaadamutti jabaataa miti. Kanaaf rakkoo kana dursee bira ga'ee qolachuuf yoo ta'e rakkoo nagamuu damee dafee qaqqabee rakkoo balaa ga'uu danda'u xiqqeessuu irratti ammayyuu rakkoo guddaatu jira. Sun furamuu qaba. Dhimma kana irratti odeeffannoo bal'inaa argachuudhaaf barattoota Yuunivarsiitii Wallaggaa damee Shaambuutti baratan gaafachuudhaaf yaaliin godhe hin milkoofne. Akkasuma qaama bulchiinsaa fi poolisii godina Horroo Guduruu Wallaggaa dhimma kana irratti odeeffannoo bal'inaa isaan irraa argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne. Gara fuulduraatti yoon argadhe qabadhee kanan deebi'u ta'a. Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo torban darbe ibsa baaseen yuunivarsiitiiwwan poolisii federaalaatiin akka eegaman waliigaltee irra ga'amuu fi hojiitti seenamuu ibsee ture. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Amma yeroon galgala keessaa 2:44 as Waashingten DC'tti immoo waareerra daqiiqaa 44 dabree jira. Dhaggeeffatoota keenya jimaataa akka baratame walleelee biyyoota alaa keessaati kan nu sin affeerru. Har'aaf kan wallistuu idda dhalataa Aayerlaand kan Keetii Raayaan kanan sin affeera.
thinking about the days that used to be. Standing alone, wondering where the years of my life have gone. Keetii Raayaan walleeshee guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Masaraan mootii Kumsaa Morodaa akka suphamuuf baatiilee 2 keessatti qorannoon kan jalqabamu ta'uu abbaan taayitaa eegumsaaf qorannoo hambaalee federaalaa dubbatanii jiru. Biiroon aadaa fi turizimii Raanaas keessa jiraachuutti fufee jira. Obbo Cirnet Waaqoyyaa qorataa aadaaf seenaati. Waa'ee masaraa fi mootii Kumsaa Morodaa irratti maxxanfamuu baatus kitaaba barreessanii jiru.